Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya deebinee dhufnee jirra. Akkan dhufneen jechuudha xiinxalla osoo hin taane oduu dubbiiwwan ijoo isinitti himuudhaaf dhufee isinitti kan himudha. Jalqaba irratti jechuudha Kaffaaloo Tufaa mana hidhaatii bahee jira. Inni lammaffaan immoo guyyaan labsii yeroo mudamaa xumuramee jira. Inni sadaffaan Somaaliyaan waraanni Itoophiyaa Somaaliyaa keessaa akka bahu jettee jirti. Inni arfaffaan muummichi ministeeraa biyya Singaappoor imalee jira. Inni shanaffaan biyyoonni Afrikaa baay'een Somaalilaandiidhaaf beekamtii kennaa jirti kan jedhudha. Oduu kana tokko tokkodhaan kan laallu yoo ta'e akkuma jalqaba irratti ibsuuf yaalatte jechuudha. Kaffaaloo Tufaa nama amantaa musliimaa irratti duula hamaa geggeessuun kan beekamudha. Duula hamaa geggeessaa dhaqee dhumarratti immoo to'atamee jira. Erga to'atameen boodatti immoo har'a gadi lakkifame kan jedhu suuraa isaa bahee nuti namni akamuyyuu akka hidhamuu hin barbaannu maraafuu baga gadi lakkifame. Kan oduun itti aantu immoo guyyaan labsii yeroo mudamaa xumuramee jira. Ji'a ja'aaf kan turedha jechuudha. Haga ammaatti mootummaan waa'ee isaati irratti wanna dubbate hin qabu. Mootummaan cal'isa kan filateedha. Garuu immoo komishiiniin mirga namooma Itoophiyaa namoonni siyaasaan hidhaman akka ba'an ibsa baasee jira jechuudha. Waa'ee labsii mudamaatiin wal qabatee wanti jiru kana fakkaata. Gara sadaffaatti gaafa dhufnu immoo Somaaliyaan waraanni Itoophiyaa biyya koo keessaa akka bahu kan jedhudha. Somaaliyaan Itoophiyaan birmadummaa kiyya waan miitee fi waraanni Somaaliyaa biyya koo keessaa akka bahu jettee gaafattee jirti. Kanarratti immoo Ameerikaan mataa isiititti jechuudha ibsa kan baafte yoo ta'e Ameerikaan akka jettetti waraanni Itoophiyaa Somaaliyaa keessaa ba'uun matama isii jechuudha. Somaaliyaa miidhaa. Kanaafuu waraana Itoophiyaa of keessaa hin baasin kan jettu warningii itti kennitee jirti. Kataatota muummichi ministeera Itoophiyaa gara Singaappoor imalanii jiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa jalqabatti jechuudha Kooriyaa Kibbaa turanii jechuudha. Achirraan gara Singaappooritti kan deemanii Singaappooritti kan deeman guyyaa moggaasa biqiltuu aadaa biyya Singaappoor keessatti irratti hirmaatanii. Sababa kanaan illee waan addaa kan ta'e jechuudha maqaan daandii jechuudha Dr. Abiyyi fi giifti duree Zinnaash Taayaachootiin mogga'ee kan jirudha. Waa'ee Green Legacy kanaan Dr. Abiyyiidhaaf waan milkaa'aa jiru fakkaata jechuudha. Addunyaa irratti beekamtii guddaa itti argatee jira. Itti irratti affeeramaa jira bakka bakkatti yaamanii jechuudha. Biraa immoo jechuudha biyyoonni Afrikaa baay'een isaanii jechuudha. Biyyoonni Afrikaa baay'een isaanii yeroo ammaatti Somaalilaandiidhaaf beekamtii kennaa kan jiranidha. Biyyoonni Afrikaa baay'een isaanii jechuudha Somaalilaandiidhaaf beekamtii kennaa jiru. Haga ammaatti naannoo biyyoota 12 jechuudha Somaalilaandiidhaaf akka biyyaatti akka isiin hundooftuuf jechuudha beekamtii kennina akka jedhan qophii irra jiranii. Gara biraatiin immoo
muummichi ministeera Keeniyaa duraanii Railaa Odingaa jechuudha yeroo ammaatti Afrikaa Union Chairman ni ta'a jedhamee kan eegamaa jiru. Jalqaba irratti wanni inni dubbataa jiru keessaa jechuudha Somaalilaandiin akka biyya taatu ni deeggara. Somaalilaandiin biyya of dandeette ta'uu qabdi kan jedhu dubbatee jira jechuudha. Kanaaf oduun kun oduu ho'ituudha. Share, like, subscribe gochuu hin dagatinaan jedha.